keessattuu namni online irratti wal beeku kan lafatti wal arge akka online irra itti jiranii fi akka lafarraa wal addaa jechuudha. Ajaan keenyan bahaa hin shatti wallahi. Filadhu har'aa saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii khayrii kaafamtaa beekumyaa borii saahiba badaa amarraa gorii. Filadhu har'aa saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii khayrii waliin kaafamtaa beekumyaa borii saahiba badaa amarraa gorii. Nuti hundinuu nama jaalanne filadhu har'aa saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaara dachaan dhufnee jirra. Maaliin dhuftan yoo jettanis keessummaa ajaa'iba wayii qabannee dhufnee jirra. Keessummaan sunis eenyu jechuun keessan hin hafu. Haga dhumaa qophii keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا أبولي يعني في أبوليتي وانتي يكم جرتو جربا قرب بساعتي كان نسينجا أبوليان كي يعني كالتنا مفندورة راوتي هاسون دندو وان هاسون هركا وبدي أسيت سجلي جلاها كي Balayan kiyya dhiifa majaahi waraamne garummoo keessummaa ulfaattu keessummaa kabajamtu takkan qabna YouTuber beekama isinillee beeytan isa keessummeessaa jirran isiniin jedha yoonin guutumaan guututtis waraabuu baanne haguma nuti waraamne keessummeeffadhan isiniin jenna. Egaa keessummaa tiyyatan isinillee na duuka keessummeessa akkasii aga xumuraatitti na faana tura. Amma Egaa balayan kiyya akkuma dura isiniin jedhe jalqabarraa viidiyoo waraabuu hin turre amma immoo sagantaa laaqanaatiin isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf yeroo isaan dhufan halkan yeroo sanitti viidiyoo waraabuun naaf hin mijanne jechuudha. Ammaaf immoo tiyyuu misaa yeroo nyaannutti isinii waraabe jechuudha. Misallee miti akkas jidduu misaatii fi jidduu ganamaa jechuudha. Akkasii maaliif obboleessa keenya kana qabne bulchine halkan immoo tiyyuu hin tolu asitti viidiyoo waraabuun ammallee maatiin wal afoo dhufanii natti hin tolle isiniin jedha. Walumaa galatti yeroo san waraabuun obboleessa kiyyaa fi abbeeraa kiyya isaan wajjin nyaataa jiran arabuun moo islaa hin beeytaniyyuu akkasii isiniin jedha. Asumaan haa nyaannu haa dhuynu isiniin jedha obboleeyyanii fi obboleettiiwwan tiyya. Barakallahu fiikum akkasuma mootii jechuudha. Viidiyoo kenna balayan kiyya warroonni addisii taatan maatiin haa ta'a warri addisiin ta'an immoo laayikii fi koomentii keessa yaada babbareedanaa kennan isiniin jedha. Obboleessa keenya kana eessarraa akka dhufe eessa akka deemaa jirullee gaafannee jirra akka gaafiif deebititti illee jechuudha. Sanillee mootiyyuu jechuudha. Yoo haga xumuraa dhageeffattanii jettan hin argitanii garam isa geggeessine namni kun nama biyya ambaa jiru jechuudha. Hagamitti dhufe immoo hagamitti deemuuf ol ka'e mabaariif. Qophii bunaati. Buna nu wajjin dhugaa isiniin jedha isinillee. Isin buna asii kana dagattanii iyyuu bunni keenya aannan qabaa shukkara qabaa kabiyya sanii aannan illee itti naqan baay'inaan ofumaa isaatii boorata malee kabiyya alaa jechuudha. Haraa yoo bakka bakkatti qabaate bichaan beeku akkasii haadhuun isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya wallahi alhamdulillah qophiin bareedaa tokkon ture jechuudha. Bareedaan tokkon ture. Maaliif namni haguma qabu haguma gahuutti yookaan haguma hojjetetti bakkuma jirutti yoo gammade gammachuun tuun immoo booduma dhufte jechuudha. Rabbiin waan xiqqoo qabnutti nama rabbiin galateeffatee egasii rabbiirraa guddaa argatu sinaa taasisu. Uummata fuuldura taa'e waan ta'eef hin holladhaa reen holladhaa buna maaliif gannan nayixa akkanaan hin jenne isiniin jedha. Akkasii isin immoo tiyyuu kanneenuma kanatti akka bohaartanii fi warra biyya namaa jiru dhufee warra jireenya feekii osoo hin taane jireenyuma isa dhugaa kana maatii fi wajjin jiraatu sinaa taasisuu isiniin jedha. Ani buna qicee arabuun immoo tiyyuu uummataa kekkennaa jira isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya isinillee asumaan haa dhuynu.
akkasi biyya keenyatti ka jalqaba nama hangafaatti kennanii abbeeraa kenneefii jira. Eenyuun itti aansa keessummaa moo biraazarii? Biraazarii kenne. Aan akkasiiti maashaallah warri biyya ambaatii dhufan godhe dafee bunnu namaa hin galu jechuudha. Siinii xixiqqoo tanaan kennameefii jira. Asitti anillee mootuyyuu nallee guddaa kanaan naa kennaa jennaan natti kolfan inni ammoo heen akkatti inni natti kolfu hojiisan nyaata. Obboleeyyan kiyya obboleessi kenna kuni waa na bira fuudhuuf na bira gore jechuudha. Obboleettiin tiyya haati warraa isaa jechuudha jaalatamtuuf kabajamtuun tiyyaa sha'u. Meeshaa na bira qabdi inni biyya alaa deebi'aa jira waan ta'eef achumaan itti naa kennii naan jette. Meeshaan sunniin illee isa kana isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Sanumaa fi isii immoo nama yeroo dheeraa wajjin turreedha. Yeroo sanitti jechuudha yuutuubii waliin dalaguu fi akkasumallee nama barnoota diin islaamaa waliin barataa turre waan hin beekne wajjin barataa turre jechuudha. Haga beekuun immoo tiyyuu wal gorsaa turreedha siniin jedha. Akkasii isa kana immoo isiin amaanaa itti naa kenninaan jette baaqilaa kiiloo barbaree kiiloo akkasuma qimamii dhadhaa jechuudha. Isaan lamaan kana hashaysiisee kana hashaysiisuuf immoo tiyyuu jechuudha. Yeroo sanitti hin arganne akkasii isuma hashaysiise jedha isatti kenne jechuudha. Inni biraa immoo qoriidha. Qoriin tana fakkaattiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Qorii aadaa gojiitiin hojjedhee fi eegas immoo tiyyuu isa akka nutti gortee nurraa fuutu. Isuma dhugaanis haa galatoomu kottu gorii fuudhii jedhee itti jajjabeessee jennaan dura mannahaaratti fidaanuun jedhani. Mannahaaratti hin finne goree jechuudha kabajaan dhufee nu biraa fuudhe galatoomin siin jedha obboleessa keenya Muhiyaa Sumaanii. Amo firiidha. Isiniin jecha har'aa keessummaa wal qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa sunillee eenyu akka tahe asumaa bartanii. Eenyu jechuun keessanii hin oolu. Isaaniin immoo asumaan baga nagaan dhuftanii isaan jenna. Ammallee asumaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin haa jedhanii salaamata isinirratti haa qaraanii. Isin immoo وعليكم السلام ورحمة الله يجود أنا كديفتني فابدي سنرا قمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدكتورني أمو فري فاميلي مرتكيسنو وري أول الرا كنيسي يوتيوبي بنتر هذا أما ججبي ساجرتن هندي كيسنو بغربين ونبرسيسي سأتي كان نبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله إن شاء الله ربي هلافسو وانغا فتني في دي بالله لايك قدا كسما شير قدا دقي فتني سنين جنة أكس إن شاء الله مي قرم أبا دي بفنير رمايكي قافي في دي بيمو ومولين دقي نتا أيه قافي بايفن الله إسان إنغا فنو إسان إمال توران مكراسا كرا ديما جراني Gaya mata kalama isaan gaafannaa jechuudha. Sunis maal yoo jettani maqama isaaniitii fi eessarraa akka dhufanii fi eessatti akka deebi'aa jiran isaan gaafanna. Akkasayya warri namni baay'inaan online irratti moo arsiitiin na beeka moo arsiituutiin na beeka. Maqaan sanuma ammallee ani bakka guddaa geenne isallee lafarra gabbuuf nu rakkoo hin qabu. Ammaaf ka lafarraa mu'aazi ka yuutuubii immoo tuumeedha. Akkasuma kaatii gara sooshaal miidiyaa birootiin illee sanuma isumaan fayyadama. Akkas maqaan Mu'aaz Shee Ibraahim guutuu jechuudha. Sana booda kaatii yoo qaaman dhuftan wal barra. Inni biraa immoo eessarraa dhuftanii eessa deemaa jirtaniidha. Akkuma awwala isinii tuqee ture jechuudha. Garri irraa dhufne illee garuma Suudiitti ammallee gara suma deemuuf yaada qabna. Biyyaaf immoo biyyi Arsiin tun kaatii keessi guddoodha. Ka Arsii Bahaati. Arsii Bahaa godina Asallaa aanaa Shirkaati. Sanitti aansuudhaan immoo aanaa Shirkaa ganda kaati ganda Gallabee Busaati. Kana caalaa qaaman dhuftan wal barraa isiniin jenna inshaallah. Sumaanuu viidiyoolee laalateen biran kutinaati like share comment illee yaada keessanillee nuu kennaa isiniin jechuu barbaanne akkas. Hayyee isaan illee galatoomaa isaaniin jenna.
karaa nagaa rabbi isinii haa taasisu. Karaan duyda lukkuu rabbi isinii haa taasisu isaaniin jenna. Asumaanillee ammallee keessummaan keenya dabalataatti nu bira jira. Isaanillee abbaa keenya fi obboleessa keenyatu as jira. Isaanillee immoo waan asirraa hafe itti nu dabalanii ammallee immoo du'aayii nu hin godhanii nullee hin godhanii isinillee haa godhanii isiniin jenna. Asumaan immoo maayikii kara isaanii isinii dabarsinaa. Isinillee immoo du'aayii isaanii aamin nu jedhaafi jechuudha. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maaliif agartanii eegasii mootu wal baruun agartanii eegasii immoo namni agartanii iddoo ofii ibsachuun fi biyya deemu fi biyyatti deemu kana wal gaafachuun agartanii aadaa biyyaa waan ta'eef yookaan immootu agartanii dhalootaa waan ta'eef kanaaf agartanii isaanillee kaleessa obbolummaadhaan agartanii wal baranii qilleensarraan walitti haasaa waan turaniif amma immootu deemanii agartanii iddoo irratti agartanii Itoophiyaa keessa galanii agartanii naannoo Hadaamaa jedhamutti agartanii wal arganii walitti dhufanii agartanii gammachuu saniif keessummummaadhaan agartanii amma wal keessummeessanii isaan amma immootu biyya alaa deeman kanas asirraa geggeessaa waan jiraniif kanaaf agartanii akkuma duratti jedhametti duudda karaan isaan deeman karaa duudda lukkuu isaanii haa ta'u agartanii biyya nagaa rabbi isaan haa fidu biyya nagaa rabbi isaan haa jiraachisu wal argaa gaarii wal argaa sana caaltu gaafa deemanii deebi'an agartanii gammachuu guddaa kan kana caalu agartanii eegasii mootu haa ta'u jedha. Anillee asumarratti dhaabaa asirraa mootu agartanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aayin kan isaanii kun du'aayii guddaadha. Namni immoo agartanii aadaa biyyaatitti abbaa dura deemee du'aayin godhu agartanii eegammoo isaan nu kennan. Haa ta'u garuu dhiifama jecha amma bakka yaadanii rabbi isaan haa ga'u. Bismillah hamilee isaanii kana rabbiin agartanii bakka yaadan isaan haa ga'u. Rabbi isaan haa mul'isu. Agartanii duraa duubatti rabbi isaan haa cimsu. Nama ofillee guddisee biyyallee guddisee agartanii sadarkarraan ga'u rabbi agartanii isaan haa taasisu. Nama obbolummaan tun immoo waan guddoodha. Har'allee borullee immoo agartanii takaraa jannata ittiin dhaqanii obbolummaan isaanii tun agartanii ta'a addunyaa irraa kaatee haga ilaa akiraatitti zallayxu rabbi haa taasisu. Agartanii jajjabinni isaanii kun immoo asirraa nama jannata wal ga'u rabbi haa taasisu. Hamilee isaanii rabbi bakkaan haa ga'u. Kan wallaalle immoo rabbitti haa guutu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaate obboleewwan kiyyaa hundi warra viidiyoo tana laalaa marti keessanuu wanni isiniin jechuu barbaadu tokkoffarratti obbolummaan rabbi waa hunda. Kanaaf warri viidiyoo kana laalaa jirtan hundumti keessanuu jechuudha. Warri onlaayinii irratti wal beeytan nama yeroo ammaa kana keessattuu namni onlaayinii irratti wal beeku qanii lafatti wal arge akka onlaayinii irra itti jiranii fi akka lafarraa wal addaa jechuudha. Kanaaf immootu maashaallah warra kana kaate onlaayinuma irratti wal beeyna waa biyyoo mallee walitti qabaannu gosoo mallee walitti qabaannu onlaayinii irratti wal barre haalaa fi amallis akkasuma akhlaaqniinis ta onlaayinaa san darani malee sanii gadii miti jechuudha. Nama garii immootu wayita onlaayinii irratti argitee fi wayita lafatti argite dachiif samii jechuudha. Kanaaf ammallee haalaa fi amalaa gaarummaa kana nuti gaarii jennaan rabbiillee gaarii haa jedhuuni. Rabbiin immootu akkuma isaan nu kabajanii nu ulfeeysanii akka nama guddaa tokkootitti bakka guddaa waan guddaa nu qopheeysanii akkana nu keessummeessan kanatti rabbiin nu olitti isaan haa kabaju. Maali jennaan namni nama kabajatu nama kabaja waan ta'eef rabbi isaan haa kabaju isiniin jenna. Isinillee du'aayii godhaafi maaliif akkuma isiniin jedhe namni onlaayinii irratti wal beeku qanii lafa irratti gabbu'e isinit jijjiiramuu danda'a jechuudha. Asirraa wanni hubadhe tokko yoo onlaayinii irratti miidiyaa irratti nama gaarii saahibdee nama gaarii waliin oolte qanii lafa irrattis gadi buutu namni sun akkasuma jechuudha. Yoo onlaayinii irratti nama badaa waliin saahibde qanii lafatti gadi buutullee akkasuma jechuudha. Kanaaf wanni immootu isinit dhaammatuu barbaadu hiriyyaa gaarii saahiboomaa nama immootu duniyaa tanatti illee bakka khayrii isin dhaabu akiratti illee jannata isin dhaabu. Maaliif namni duniyaa tanarratti nama gaarii saahibe borullee jannata gala beekamaadha. Namni immootu addunyaa tanarratti nama badaa saahibe borullee dalagama isaati jechuudha. Maaliif man amila saalihan falinafsihi isin hunduu ni beeytanii jechuudha. Akkasuma namni martuuyyuu ooma dalageen galata galfama waan taatefi warra kanaan irra deebi'ee galatoomaa jechuu barbaada. Warra maatii amuu firii faamilii
hunduma keessanuu alaamanatti galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Anaa olitti rabbi isin haa galateeffatu. Akkasumatti immoo abboota keenya fi obboleeyyan warra as waliin bulle hunduma isaaniitu warra kaate kaameraa keessatti nu waliin argaa jirtan kana yaada muraada isaanillee rabbi haa guutu. Waan isaan yaadan waan isaan hin yaadin khayrii duniyaa akiraa rabbiin walitti haa qabuufi akkuma har'a kaatee asitti wal geennee waliin nyaannee dhuyinee gammanne kanatti nama jannatul firdawsin keessa waliin qubatee waliin gammadu rabbi nu haa taasisu. Maaliif jiruu duniyaa tanaa har'a ni qabaatta boru ni dhabda. Boru mootu qabaatadha. Boru hiyyeessa har'a hiyyeessa boru dureessa jechuudha. Yookiin yoo har'a dureessa taate boru hiyyoomatu dandeetta. Maaliif duniyaan fixeensa ganamaati akkuma Oromoon jettu san waan taateef kanaaf rabbiin caaltummaalinni jannata jechuudha. Martuu jechuudha. Hiyyeessillee dureessillee du'arraa hin oolu waan taateef rabbiin jannata keessatti waliin nu haa qabu. Nama jannata keessatti walitti qabamee gammachuu akkuma har'a duniyaa irratti waliin gammadee waliin nyaatee dhuge kanatti guyyaa boruullee akirattillee jannata keessatti waliin nyaatee waliin dhugu rabbi nu haa taasisu. Warra viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu aamin jechuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asuma irratti isinirraa goolabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu isaaniin jecha. Isaan keessumaa kenna kanaan baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasumallee nasihaa gaarii nu dabarsanii jiranii du'aa illee nu godhanii jiranii du'aa isaanillee rabbiin nu haa qeebaluu rabbiin nu haa hawwaatu. Isaanillee immoo rabbiin nagaan achiin ga'ee muraada isaanii rabbi isaanii haa guutu waan yaadanii olitti rabbiin isaanii haa ta'u. Nagaa maatii isaaniitti rabbiin isaanii biraan haa ga'u. Umrii isaanii rabbi isaanii haa dheeressu. Rizqii rabbitti haa bal'isu. Fayyaa isaanii rabbi isaanii haa kennu. Asumaan amanaa wayiitti dhamachuu barbaadaa jechuudha isaan. Amanaan sunillee maal akka ta'e maal jechuun keessan hin oolu. Sitti dhamadhumaan ayyee amanaan isaanitti dhamadhu. Filadhu har'aa saahiba gaarii qabeessiin deemaa hojii khayrii waliin kaafamtaa beeku guyyaa borii saahiba.